dubbii waaqayyoo keessaa ganama kana waa'ee kadhataan dubbachuu barbaada. Waa'een kadhataa waan baay'ee of keessaa qaba. Waa'ee kadhataa yoo jenne wangeelli keenya wanti dubbatame hundumtuu kadhataan wanta ta'udha. Waa'ee makadhataati, waa'ee fellowshipii waaqayyoo wajjin qabaachuuti. Everything in here. Kanaafi bits and pieces hundasaa yoo dubbanne sababii hin dandeenyeefi keessaatii arra ganama waaqayyoo wanta nuuf hin ta'a jedhee qabadhee isiniif dhufe tokkoon qabaan. Inni immoo waa'ee kadhataati. Waa'ee kadhataa ta'e immoo kadhata dhabuun the consequence of prayerlessness. Kadhannaa dhabuun bu'aan isaa maal akka inni ta'e. Jireenyi kadhataa dhibamuun ijanni fidu. Consequence kana gaafachaan ture maalidha exact wordin isaa word for wordin hin jiru garuu context sana keessatti bu'aan nama kadhata dhabu maal fakkaata bu'aan iji namni kadhachuu gaafa dhiisu maal fakkaata yoo waa'ee kadhataa dubbanne jalqabuma yoo lafa keenya kadhanni is communication with God. Prayer is a form of communication with God. Waan adda biraan qabuun waaqayyoo akka nuyi isa wajjin karaa kadhataa communicate goonu barbaada. Waan waaqarra jiru lafa kanarratti akka taasifnuuf. Ameen. Waan waaqarra jiru, waan yaada waaqayyoo keessa jiru, wanta wilii waaqayyoo ta'e lafa kanarratti akka nuyi raawwannuufi maal jedhaa kadhadhaadha. Ermiyaasiin gaafa laallu I think 33 keessatti maal jedhaa na kadhadhu anis sin dhagaa wanta dinqisiisaati qortee bira ga'uu hin dandeenyes sitti nan himaa jedha. Ameen. Wanta ti qortee bira ga'uu hin dandeenye. That means wanti waaqayyoo wajjin gaafa kadhannu wanta qorree akka hubannaa namaatti, akka qalbii namaatti, akka yaada namaatti wanta argachuu hin dandeenye, humna fooniitiin wanta argachuu hin dandeenye, humna haaraa tokkotu dhufa jechuudha. Haleluuyaa. Ameen. Yaada haaraa tokkotu dhufa, ogummaa haaraa tokkotu dhufa. Kanaaf wanta namni qoree bira ga'uu hin dandeenye kan nu ittiin argannu kadhataaniin maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf waa'ee kadhannaa yoo dubbanne waan baay'eetu jira as keessaan. Wangeelli waa'ee kadhataan guutuudhaan. Akkasuma James keessatti maal jedhaa? The effective prayer of the righteous. Kadhannaan nama qajeelaa it avails much. Waan baay'ee hojjeta, waan guddaa hojjeta. Eliyaas akkuma keenya nama ture. Garuu waaqa kana hin cufe kadhannaa isaatiin. Ameen. Gaafa banuun immoo irra jiraate waggaa 3 booddee immoo kadhannaatiin hin bane. Kanaaf kadhati humna qabaa jechuudha. Ameen. Kadhati humna qaba. Hallelujah. Takka takka experiencing keenya dubbii waaqayyoo irra olaansinaan. Kadhannee yoo hin arganne ta'e waaqayyootu hin deebisu jenna. Waaqayyo nu haa oolchu. Ameen. Waaqayyooni yookiin immoo waaqayyo waa yoo hojjechuu baate laayifii koo keessatti wangeelli kun akkas miti jennee yaada keenya keessa keenya experience keenya yaada waaqayyoof dubbii waaqayyoo caalchifnaan waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Experiencing koo humna waaqayyoo hin himu. Hallelujah. Wantin kaleessa keessa darbe dhukkubni koo waan humnaaf dandeetti waaqayyoo limitiin godhuun jabinni koos immoo waaqayyo kanuma gochuu danda'a hin jedhu. Hallelujah. Ameen. Hammuma nuuf gale hammuma iddooma jirruun waaqayyoon beekna. Ameen. So kadhannaani baay'ee importantiidha akka ta'e duraan dursinee lafa keenya irraan. Egaa kadhannaan ergiyamma kana importansiiti qabaate the consequence of prayerlessness har'a ergaa nama tokkooti. Har'a ergaa kooti kun the consequence of prayerlessness. Kadhannaa dhabuuni bu'aa attamii akka inni fidu. Kadhannaa dhabuuni jireenya namaa keessatti dhiibbaa attamii akka uumu akka walii wajjin ilaaluun barbaada har'a. Kadhannaa dhabuuni jireenya namaa keessatti gaafan kadhata jedhu immoo kadhati garaa ilaaluu dandeenya. Let me back up a little bit. Kadhannaa inni ani jedhu isa asiiti kadhannaa inataa garaa jira miti. Amma yoo argine farisoonni durii guddisanii kadhatu turan fuula waaqayyoo duratti kadhannaan sun ittiin tolu hin ajaa'a ture. It was a stench.
Fuula waaqayyo irratti gatiin qabu tureen. Ina jireenyi isaanii hin jiru garuu namatti of agarsiisuuf jedhanii kadhannaa guddaa kadhatu turan jedha. Sagalee guddaa lafa yaa'ii keessatti iddoo garaa garaa keessatti isa akkasii miti inni jedhaa jiru. Kadhannaa inni jechaa jiru, it is a communication with God, heart communication. Onneen keenyaaf onneen waaqayyo gaafa walitti hidhamu. Ameen. Tokkoffaa inni lammaffaan immoo kadhannaanii namni baay'een staayiliitti hidhaan. Kun baay'ee mana aarsa. Staayilii. An neechariin koo baay'een humnaan kadhadha gaafan itti ka'u. There are some days garuu bakka sagalee koo gadi qabee kan hin kadhadhu. Namni jabinni kadhannaa namaa sagalee guddachuu miti, sagalee laafuu miti. Ameen. That's a style. That's a style of prayer. Kadhannaan jireenyi keenya waaqayyoo jalatti gad of deebisee isa ani hin dandeenye situ danda'a, isa ani gochuu hin dandeenye situ gochuu danda'a jechuudha. Ameen. Kadhannaani wanta waaqarra jiru lafa kana finnaan. Akkas jedhee egaa sagalee waaqayyoo keessaa dubbiin irra dhaabbadhee dubbachuu barbaadu ittiin isin geessaa. Macaafa Maatiyos 26:41. Macaafa Maatiyos 26:41. Matthew 26:41. Seenaa kana iddoo kana beennaa. This is when Jesus Christos Getsemaniitti kadhachuu isaati. Achitti yerootti dhaqee sadhumaa fannifamuudhaaf deemutti, yerootti dhaqee firdiidhaaf qophaa'utti yeroo isa dura kadhateedha. Isa booddee bartoonni isaa wajjin turuu dadhabanii inni immoo waan akka kana jedhu dubbate 41 irratti. Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Hafuurri illee dhimmaadha, foonni garuu dadhabaadha jedhe. Ameen. Qoramatti akka hin galleef. Kanaaf consequencein kadhannaa dhabuudha qoramatti galuudha. Ameen. Qoramatti akka hin galleef qoramsi even gooftaa Yesuus Kiristoosin bartoonni isaa wanti isaan gaafatan keessaati. Teach us how to pray. Akkamitti akka kadhannu nu barsiisi. Yaa Rabbi nu barsiisi. Akkamitti akka kadhannu naan yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu jedhe iddoo dhaqeetti galutti immoo maal galchee essential part of our life, part of our daily bread maal jedhe qoramatti nun galchin hamaa nu oolchi malee. Ameen. Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa jedheen. Qoramatti gaafa kanaaf Ingiliffisaa watch and pray. Dammaqaa kadhadhaa. Watch and pray so you don't enter into temptation. Afurri it's willing. Garuu maanni foonni dadhabaadha. Foonni yeroo hundumaa si'a baay'ee wanta tokko myth tokkoni baas dabarsu akka inni dhugaa tokko mul'isuun barbaadan. I don't know what a myth is. Wanta dhugaan taane tokko. Foonni keenya si'a baay'ee maalitti attribute goona, especially contextii culture nama biyya keenyaa keessatti. Foonni the body isamee halalummaa xuraa'ummaa isa Galaatiyaa keessatti dubbatame ta'eetu garuu wanti nu jalaa irratu tokko anything that uplifts over the spirit of God is flesh. Amen. Hojii gaariin iyyuu wanta waaqayyoo garasitti ol aansa taanaani maaloodhaan fooni. Ameen. Hojii fooniiti. Hojii fooniiti. Xuraa'ummaa ejja kana duwwaa mitiin anything that dominates your spirit is the flesh. Because Paulos maal jedhe foonniif afurri maal wal godhe wal loludha. Ameen. Foonniif afurri keenya yeroo hundumaa it is at war. Walii wajjin isa kamtu dominate akka godhuuf akka nama boxingii I think namni keenya ilaaltu jedhee yaada yookiin wrestlingii keessatti matchii keessatti it is always constant at war. Isa kam akka feed goonu, isa kam akka nyaachifnu, isa kam akka masaliin isaa guddatee biqilutu isatu dhaqee caalaan. Foon nyaachisaa oolla taanaan foon keenya the flesh. I'm not talking about this physical body. This is just the house. Amen. It's a tent. Wanta keessa jiraannuudhaan garuu wanta the old man namicha isa durii Addaam sana keessatti wanta kan waaqayyoo sana hin jaallatu mo'amaadhaan kanaafi maal barbaada just coast through life
Wanta waaqayyo akka ni dominate godhun barbaadu. So, that is our flesh that is weak. Hafuurri dhimmaadha, foonni garuu dadhabaadha. When we don't pray, we are allowing our flesh to rule over our spirit. When we don't pray, gaafa kadhanne, we are allowing foonni keenya, spiriti keenya irratti akka ni dominate godhuufitu hojjenna jechuudha. When we don't pray, and what is the form of prayer? Maani praying kuni. Prayer might seem like namni isa Daniel si'a sadii kadhate. Yes, akka kanattiin fudhadhan kadhanna. Maatii tokko keessa gaafa jiraattanii small talk in jira moo hin jiru? Zim jettanii hello nagaadha fayyaadha akkam guyyaan kee jettee ariifattee kan itti baatu jira miti? Baqqaa'ee akkasidha jettee haasaa normally tokko haasofte. Yerootti immoo teessee seriously taatee walii wajjin immoo dubbattu jira. Yerootti immoo waa'ee kaayyoo dubbattu jira. Yerootti immoo waa'ee jireenyaa dubbattu jira. That's how I see God. Akka kanattiin waaqayyo wajjinii ani isin keessa isin ana keessa akkuma abbaa keessa jiraadhe kana booddee gaafa na keessa jiraattanii ani isin keessa jiraadhu waanuma barbaaddan na kadhattu ani immoo deebiin isiniif kenna. Ameen. Waaqayyo wajjin jiraachuun it is a constant thing. Garuu yeroon prayer time in barbaachisaadhaan yeroon addaan boo barbaachisaadha. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos godhe ka. Example in keenya nama dabaraa miti. Ameen. Yeroo hundumaa example keenya Kiristoosin godhachuun nurra raataan. Yoo kanaachi namichi tokko tajaajilaadha yoo ta'e hin kadhatu yoo ta'e garuu hojii dinqii hojjeta ta'e nama sana fakkeenya fudhatta ta'e taanaani you are lost. Namni suni fakkeenya kee ta'uu hin danda'u. Kan itti fudhachuu dandeessu fakkeenyi kee inni dhugaan Yesuus Kiristoosidha. Ameen. Isa fakkaachuutti guddachuun nuuf ta'a. Nama tokkotu waan aan jedhe. Anatu iddoo baay'ee like namni baay'een waci baay'een jiru nature kotti badaan jaalladhuun like I like being in a small circle. Ennaani dhaqee presentation godhee waa dubbachuun narra ture. Iddoon kun baay'ee iddoo guddaadha. Namooti isaas is just xinnoo ishee overwhelming godhennaan anis akkasii badaa interest committee qoyii naman qaxaradhe qabu qabaa isatu naqee naa hojjetaan jedheen isa kana. Ennaanitu na ilaalteetu Yesuus Kiristoosidha introvert, extrovert, ambivert jedhaniitu moggaasa nuuf kennanii jiru biyya lafaa kana keessa. Correct? Yoo dhaxxan ilaaltanii personality type everywhere. Your personality type. Oh, you're an extrovert. Oh, you're an introvert. Nama wajjin jiraachuu energy kee namarraa argatta. Oh, ati akkasidha label hundumaa namaa kaanii jiruun. Ennaan na ilaalteetu sister naan jette. Ati labelii akkasii maaliif ofirra keessa? You are supposed to be like Christ naan jette. Yerootti dhokatan jira, yerootti mul'atan jira. Ameen. Yerootti argaman jira, yerootti immoo hin koodhani gola keessa jiran. There is nothing wanti tokkoyyuu an akkas jedhee waan hin labelii of godhuun qabu. Ameen. Atis akkas jette waan labelii of gootuun qabdu. Kanaaf fakkeenyi keenya kadhannaadhaaf eenyudha? Yesuus Kiristoosidhaan. Yesuus hin kadhate anaafatti kadhachuu qabna. Ameen. Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Waaw. Qoramatti akka hin galleef. Afuurri dhimmaadha, foonni dadhabaadha. The spirit, foonni afuurri dadhabaadha. Afuurri mo'aadha. Dhimmaadha jedhe. Garuu foonni dadhabaadha jedhe. So that means the Spirit of God gaafa kadhannu maal signify godha? Hafuura qulqulluutti hidhannee gaafa kadhannuun. Isa kan waaqarraa caalchifanne jechuudha. Isa kan waaqarraa the things of God to dominate nu godha jechuudha. Egaa qoramatti akka hin galleef kadhadhaa gaafa jedhu Phexros isa jalqabaa 5:8-9 siniin dubbisal tokko. Phexros isa jalqabaa ja'a qabeen isinii dubbisa actually. Kanaafis Waaqayyo yeroo isaa yommuu ga'utti akka ol isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa. Of qabaa dammaqaas
seexanni hamajaajiin keessan akka leenciyoo beela'utti aadaa naanna'utti isin liqimsuu barbaade hin naanna'a. Ameen. Isin liqimsuu barbaade hin naanna'an. Isa Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe kana dhagaa. Phexrosiif sirriitti galeera. Ameen. Maaliif beektu? Waan hin dhaqee isin ibsuu barbaaduun qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa jedhaan. Maayini jireenyi keenya yeroo hundumaa diina qabna ala kanaati. Ala kanaati kan nutti baroodu. Unseen and seen. Wanti iji keenya hin argine, wanti iji keenya perceiving goone, natural man irra kan darbu ala kanaati diina nu marseetu jiraan. Kanaaf qoramatti akka hin galleef kadhadhaadha. Maa inni qoramsi kun immoo seexanatu sin naannee jira, isin barbaadaa jira. Yeroo nama kidnap godhan jedhanii asiiti. Waaqayyo nu haashu. Maal jedhanii nama attamii akka warri serial kidnappers kun ilaalanii ilaaluudhaan. Wanta tokko keessa nama of dagatee deemu jedhan. Nama of dagatee deemu. Ijoollee mataan isaanii gal ilaalee of dagatanii naannoo isaanii aware hin taane, naannoo isaanii hin beekne wanta ta'aa jiran completely they're zoned out. Warra akkasii irratti xiyyeeffannaa jedha. Xiyyeeffannaan keenya warra akkasii jedha. Seexannis hin naanna'a, hin aada. Nama billaa qabatee dhaabbatutti deema moo namni nama hatuu barbaadu, namni nama ajjeesuu barbaadu, namni nama miidhuu barbaadu moo isa harka duwwaa jirutti deemaan? Isa harka duwwaa jirutti deemaan. Garuu foonni keenya so much so dependency keenya ofirratti akka hirkannuuf, ofiin akka amanannuuf, ofii keenya akka ilaalluufitu Waaqayyo irraa ija keenya deebisaan. Baay'een keenya sababiidhaan hin ejjenneefi cubbuu jireenyi keenya keessa we are okay jenna. Baay'een keenya sababiidhaan waan hin taane hanna garaa garaa keessa hin jiraannee fi jireenyi keenya wantuma Waaqayyo wajjin jiraannu nutti fakkaata. These things are good, dhugaadha. Morality is good. Garuu spirituality is better. Amen. Maaliifi foonni gaafa kadhannaa dhiifnu foon keenyatu mo'aa jechuudha. Gaafa kadhannaa jireenya keenya Waaqayyootti immoo maaltu mo'aan? Hafuuratu mo'a. Kan Waaqayyootu mo'a. Yaada Waaqayyootu mo'aan. Phexrosiin akkas jedheen Luqaas 22:31 akkas jedheen Gooftaa Yesuus. Luqaas 22:31 irraati Yesuus Kiristoos akka jedheen. Yesuus Simoon Simoon seexanni akka namni qamadii gilgilchuutti qamadii gingilchuu isin gilgilchuudhaaf isin falmeera. Ani garuu amantiin kee iddoodhaa akka hin banneef si kadhadheera jedhe. Ameen. Isin gingilchuudhaaf isin facaasuudhaaf destiny isin qabdan wanta Waaqayyootti karoorse, wanta Waaqayyo yaade sana karaatti hambisuudhaaf, isin gingilchuudhaaf, he wants to sift you jedheen. Phexros an garuu siif kadhadheera akka amantiin kee dhaabbatuuf jedhe. Ameen. Utuu Phexrosiif Yesuus hin kadhanne ta'eeti Phexros eessa jira laata saba Waaqayyo? Yaaddanii beektu? What if Jesus didn't pray for Peter? What if he didn't pray for Peter? What if he left it? What if wanta dhufaa jiru kana argeetu dhiisera ta'eeti Phexros har'a seexanna majaajiin keessan isin aadaa jira kan jedhu nu barreessaa laata? Tarii macaafi Phexros jira laata? Tarii guyyaa Pentekoostee sana dhaqee dhaabbatee waan Waaqayyo dubbachuu danda'a laata? No. The thing is, I think, this is just my speculation. If Jesus didn't pray for Peter, maybe he wouldn't be there today. Just think about it for a second. Biyya kana jecha kee saraa whatever will be jedhama biyya kana. Wanti ta'e haa ta'u, wanti ta'e sima dhufa. Everything is like kaayyoodhaan hin jiru, waa akeekaan hin jiru. Waan Waaqayyo godhu geeddaruu hin dandeenyu jenna. Yes, geeddaruu hin dandeenyaan. Maaliif macaafa faarsaa Daawit 15 I think 16 irratti maal jedha? Bantiiwwan Waaqaa kan Waaqayyootiin lafa kana garuu eenyuuf kenneedha? Namaaf kenneedha. Ameen. Lafa kana namaaf kenne akka nuyi dominate goonuuf jalqaba wanti Waaqayyo
addaamitti kenne maayin lafa kana biteedhe. Amen. Bitaayedhe. Irratti hojjedhaayedhe. Dhaalaayedhe. That means there's something to subdue. One time bitamne bituu dandeenya. God is calling us. Obbolaa koo. Qoramsatti akka hin galleef. Jireenyi keenya qoramsatti akka hin galleef dammaqnee kadhannuun qooda keenyaan. We are saved by grace. Kana 100% baay'eettaman ayyaanatti jireenyi koo ayyaana malee jireenya miti. Ameen. Ayyaanatti nana mana. Ayyaanni obboleettiin koo baay'ee faarfatteen. Ayyaanni nu miidhagse. Haleluuyaa. Ameen. Ayyaanni nu bareeche. Ayyaanni nama nu godhe. Ayyaanni ulfina nutti godheen. Ayyaanni waan nuuf hin malle mirga Kiristoos taa'u nuuf kenne. Ameen. Isa yu lafa kanarra nun teessifne waaqarra mirga abbaa nu teessise. Ameen. Hafuuraan nuyi lafa kanarra jiru waaqarra mirga abbaa irraa. Ameen. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ayyaanni garuu nama hojjechiisa. Ayyaanni garuu akka nuyi yaada Waaqayyootti gallu nu godha malee ayyaanni leezii nun godhu. Ameen. Ayyaanni dadhabaa naman godhu. Ayyaanni nama jabeessa. Ayyaanni cubbuutti naman kuffisu. Cubbuurraa nama eega. Yerootti kufnu immoo dafee ol nu qaba. Ameen. Ayyaanni Waaqayyoo kadhannaa naman dhoowwu. Ayyaanaan jiraannee kadhannaa hin dhiifne obbolaa koo. Maaliif inni ayyaanaaf dhugaa fudhatee dhufe Yesuus Kiristoos iyyuu kadhate. Ameen. Attamitti dhufedha gooftaa Yesuus Kiristoos. Seerri karaa Musee dhufe. Ayyaanniif dhugaan garuu Kiristoos. Ameen. Grace and truth. Hallelujah. The epitome of grace and beauty. Jesus Christos. Inni iyyuu hin kadhate. Humanity qaba ture waan ta'eef hin kadhateen. Obbolaa koo kadhannaa dhabuun destiny nama dhowwisiisa. Kadhannaa dhabuun kaayyoo Waaqayyo namaaf qabe nama hambisa jalaa nama hambisa. Kadhannaa dhabuun jireenya namaa booddeetti hambisa. Kadhannaa dhabuun loltee akkati mootuuf Waaqayyo lafa kana siif kenne. Positionii dhanneessichi moonu miti. Moo'icharra nu kaayetu defend it nuun jedhe. Ameen. Dhaala kee defend godheedha. Ameen. Akka sirkaa hin fudhatamneef defend godheedha. Obbolaa koo wanti nuuf kenname hundumtuu nuuf kennameera. Garuu wanti achirraati nu bituu barbaadu dhaala keenyarraa dhaala ayyaanaan nuuf kennamerraa kan nu bituu barbaadu baay'eetu jiraan. Wanta Waaqayyo na barsiise keessaa waan tokko isinitti himaan. Nothing big, garuu for me it's very special. Waa reactive ta'uuni, especially kadhannaa keessatti. Erga waa ta'ee waa gaafa kadhattu mismanage goota. Garuu yeroo dursitee Waaqayyo keessa hafuura Waaqayyo keessa jiraattu. You know how to pray. Amen. You know what to pray for. Wanti surprises argatu hin jiru. Ala kana, noisin ala kana, yeroo dhufu, yeroo ala kanaati, sitti wanti meeqa duulu, dandeessee ariitiidhaan waa gochuun dandeessu dhugaadha moo soba? Hin naatamine? Gaafa waa iyyoo amma naatanii hin beektanii? Yeroo naannoo keessanii amma especially warra gurraachaadha. Namni tokko yoo ka'ee fiigee hunduma namaaf fiiga. Argitanii beektu? Have you ever seen it? If one adiin illee itti deemu beektaa akka gowwaa wayiiti. Dhaqaniitu itti deemanii dhaqanii ilaaluun what's this jedhaniitu dhaqanii itti deemuun. Gurraachi garuu namni tokko fiigee naani guutummaa saniitu fiigaan. Maaliif beektu? Baqqaa'ee keewaasitti dhufa waan ta'eef aniyyuu kanuman godhaan sinin sobuun dhaqee itti deemeen ilaaluun. Chaos keessatti function gochuun ulfaataadhaan. Chaos keessatti nama oolchuun ulfaataadhaan. I'm reminded of Mephibosheth ilmi Yoonaataanii akkamitti akka inni naafate yaadattu. Nursii isaatu nama eegduun isheenaaf ta'utu. Nama take care gochuun irra jiraatutu mucaa kana mucaa Yoonaataan ilma Saa'olii gaafa isaan lola dhaqanii isheetu take care gochuu turre ture. Isheetu baachuu turre ture. Isheetu nyaachisee gargaaree guddisuu turre ture. Chaosiin ala kana dingata duuti abbaan
akaakayyuu isaa Saa'olii fi Yoonaataan gaafa dhaga'ame naasuu keessa maal gootedha? Fiigicha baqattee ba'uudhaaf jettee maal gootedha? Mucaa sana lafaan dhooftedha. Mucaan sun naafatee hafe. Silaatii utuu abbaan isaa jiraatee madhaala miti. Silaatii nama what happens obbolaa koo mismanagementiidhaan waan urkaa lafa dha'een hin naafatam. Mismanagementii hundumtuu Waaqayyotu godhe jenna. Maqaa Yesuusiin kun nurraa ifatamu. Ameen. Waan hundumaa Waaqayyotu godhe. Akkas yoo namni tokko dingata du'e Waaqayyotu godhe. Yoonni no Waaqayyo koo nuuf kenneera. Ameen. Aboo nuuf kenneera. Yoo an harkatti wantichi bade, yoo an harkatti wantichi ta'e, I'm not going to give an excuse for God. I don't know what God is. I know what His Word says. I'm just, ani hojiin koo kana irratti hundaa'uudhaan. Waan kana alaa experience koo irra fiduu hin danda'an. Bakka jaalladhuunaan jedheera mini bakka jaallachuudhaan. Hiikinaan jennaan hiikuudhaan. That's it. Explanation waan garaa garaadhaan. I don't need it. He says pray. Pray without ceasing. Why don't we pray? That means we are seexanaafitu karaa ofii laachaa jirra jechuudhaan. Be sober, be vigilant. Kanaaf utuu inni hin kadhanneef ta'etii Phexros tarii har'a achi hin ga'u ture. Phexros silaatii jireenyi isaa lafa inni jiru we don't know. Kadhannaan qoromsarraa nama oolchaameen. Bu'aan kadhannaa dhabuudha. Dhaqeen iddoo tokko isiniif dubbisee gara kanaan isiniif xumura. Daawiti macaafa Saamu'eel lammaffaa 11 tokkoon isinii dubbisuu barbaada. Akkas jedha. Waa'ee Daawit jallinaan Baatshiibaa fuudhuu isaatiiti garuu iddoon barbaadu gara jalqabaa sana. Birraa yeroo itti mootonni lolaaf ba'anitti Daawit mootichi mootota isaaf loltoota Israa'el hundumaa Yo'aabii wajjin lolattiin erge. Isaan Amoonota fixanii mandara Rahaabitti marsan. Daawit garuu mandara Yerusaalem keessatti hafe. Gaaf tokko galgala Daawit iddoo ciisichaa isaatti ka'ee bantii manaa mootummaa isaatti ol ba'e. Asiif achitti adeemuu gad ilaalee dubartii dhagna dhiqachaa jirtu tokkoon arge. Isheen baay'ee miidhagduudha. Daawit nama tokko waamee ergee waa'ee dubartittiin qorachiise. Namichis deebi'ee dubartiin haadha manaasaa Yuuriyaa Heeticha isheen intala Eliyaam maqaan ishees Baatshiibaadha jedhe. Daawit mootota itti ergee isheen fichisiise. Isheen gara isaa yommuu dhufu akka seeraatti xuraa'ummaa isheetti of qulleessitee turte. Daawit yommus ishee bira hin ga'e. Isheenis ergasii gara manaa isheetti ol hin deebite. Dubartittiin yommus ulfooftee ani siif ulfaa'eera jettee Daawitiif dhaamsan ergite. Seenaa kana hunda kana beenna. Iddoon barbaadu gara caalaa kontekstii isaatiif malee gara hin barbaadu. Birraa yerootti mootonni lolaaf ba'anitti Daawit mootichi garuu lola dhaquu dhiisee mana taa'a. Eenyutu lola dhaqadhan? Moototatu lola dhaqa. Moototi lola jiru. Mootonni lola dhaqaniitu spoilii haaraa fudhachuudhaaf, moo'icha haaraa fudhachuudhaaf, daangaa haaraa fudhachuudhaaf, teeritorii haaraa fudhachuudhaaf, jireenya haaraa fudhachuudhaaf isaan dhaqaniitu Daawit garuu eessa tureen? Mana ture. Lolaaf isa ba'uun irra ture mana ture. Lola isa dhaquun irra ture mana tureen. Yeroo attamiiti immoo yeroo kun ta'uun birraan yeroo itti maali? Birraan yeroo itti mootonni lolaaf ba'an. Birraa jechuun springtime dha mini. Springtime is what? Newness of life, beginning. Yeroo haaraa, yeroo jireenya, reefuma gabii argate, reefuma mootummaa keessa seenee jireenyi isaa kuni qajeeluu jalqabeen, reefuma waa toora galuufi jalqabeen maal ta'e garuu yerootti silaati lola dhaquun irra jiru, yerootti silaa mootota adda biraa wajjin lola dhaqee falmatee waan meeqa gana caalaa moo'u dhaqeetu mana isaa keessa taa'ee boordii ta'ee waan hin taane keessa galeen. Waaqayyo nu haa oolchu. Ameen. Sometimes life namaa keessatti maal ta'a beektu yerootti waan itti more territory haaraa qabannu, daangaa haaraa yerootti qabannutu maal taana mana seennee mana teenyeetu lola dhiifne
Soordii keenya lafa keenyessa Waaqayyo nutti kenne. The sword of the Spirit, the sword of the Word of God. Isa lafa keenya maal taana? Jireenyi keenya dhaqee hin saaxilama Waaqayyo nu haa oolchu. Sababii maal lola dhaquu dhiiseef imagine obbolaa koo. Lola kana sabii dhaquu dhiiseef manatti argame. Manatti argameeti. Dhaqeetu consequence bu'aa inniif maatiinsaa yeroo hundumaa irraa nyaatan hadhaa itti fide. Waaqayyo nu haa oolchu. Hadhaa mana isaatti fideen. Badiisa mana isaatti fideen. Badiisa mana isaatti fide hamma dhaqee ilma isaatiin ari'atamutti. Billaan mana isaarraa akka hin deebinetti godheen. Maaliifiin kan isin dinqisiisu waan tokkoon isinitti hin barbaadu. Daawit kun eenyudha kan kana godhe? Isumaayi garaa Waaqayyo. Ameen. Daawit kan kana godhe eenyudha? Isuma amanamaa. Daawit kan kana godhe eenyu? Qajeelaadhaan fuula Waaqayyo duratti. Ameen. Nama gaariidhaan. Garuu foonni isaa hin saaxileen. Jabaannee hin kadhannu yoo ta'e foon keenyatti hirkachuun, moraality keenyatti hirkachuun, culture keenyatti hirkachuun, noo namoota akkasii miti, noo warra akkasii miti. This is the flesh. Irree foonitti hirkachuun. Si'a baay'ee dhanneetu bakka foonni waanuma nama caallu nutti fakkaata. Wanti nu caalchise ayyaana Waaqayyoo duwwaadha. Wanti nu caalchise nu moosise ulfina Waaqayyoo nu keessa jiru duwwaadhaan. Kanaaf, what did he do? He ended up getting into trouble. Loluu dhiifnee mana keessaati. Jireenyi keenya wanta meeqaan qoramaa jira, waan meeqaan saaxilamaa jira obbolaa koo. I'm telling you, wanti nuyi moosifnu mootii keenyadha. Dhugaadha moo soba? Wanti nuyi itti gadi jejjennuuf argitanii beektu silkii kan. Kasuma jechaa ollanii? Kasuma jechaa ollaan. Dhugaan isiniin jedha. This is xinnoo nutti fakkaatamini. Baayitii tokko duwwaatu humanity guutummaa isaa fixe. Tokkitti duwwaa al tokko duwwaa irraati cuffatte. Al tokkitti duwwaa irraati cuffatte. Eve. Humanity guutummaa wanti nuyi xinnoo mashee nuyi goonu laayifii keenya irratti impactii qaban. Kanaaf prayerlessness obbolaa koo. Bantiiwwan waaqaa kan Waaqayyootiin lafa kanammoo namootaaf kennedha. Ameen. Wanta waaqa irratti ta'e lafa kana irratti ta'u jedhaa kadhadhaa jedhe. Ameen. Wanta waaqa irratti ta'u lafa kana irratti taasisuudhaaf kadhannaan mastii obbolaa koo. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waldaa Humna Wangeelaa